Tolee, kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota Faaruu Yuusuuf mara keessaniif nagaaniif araarri gaarummaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha ana obboleettii keessan faanuudha. Isinii dhufeera jechuudha. Garanaa ergaa gabaabduu fi barumsa barbaachisaa ta'e tokko kan qabaachuudha jechuudha. Malee oduu akkanumaanii miti jechuudha. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Waan hunduma dura gaaffii tokkoon isin gaafadha. Amma waa'ee kana haasa'utti waan kana akka yaaddaniif jechuudha. Wanti ani isinitti haasa'uu barbaadu obboloota koo gola ormaa keessa jirru kan akka koo maraaf jechuudha. Warra gaa'ela hin qabneef ergaa tokko isinii dhaamuun barbaada jechuudha. Osoo dubbii kootiin seeniin gaaffii tokko isinan gaafadha. Jaallatanii gaa'elatti seenuu wayyamoo beekanii jaallatanii gaa'elatti seenuu wayya? Beekanii jaallatanii gaa'elatti seenuu wayyamoo jaallatanii gaa'elatti seenutu kan wayya? Kana lamaan keessa gaaffiidha. Ammasitti wanta na irratti dubbachuu barbaada. Amman dubbadhutti gaaffii kana yaada sammuu keessan keessatti. Jechi kun jecha guddaadha. Jaallatanii gaa'elatti seenuu wayyamoo beekanii jaallatanii gaa'elatti seenuu wayya? Adda addummaa qaba jechuudha gaaffiin kun lachuun. Kanaaf waa'ee gaa'ela irratti kan isin dubbachuu barbaadu, namni tokko otoo gaa'elatti seenin akkuma beekamu hiriyyummaadhaan jiraachuun jireenya hiriyyummaa adeemsa hiriyyummaa adeemuun tarkaanfachuun wannuma jirudha jechuudha. Kanaaf namoonni tokko gaa'ela keessa gaa'elli kiyyoodha jedhu, gaa'ela jechuun si oliidha jedhu, kaan immoo gaa'elli eebbifamaadha jedhu. Warri akka ta'utti gaa'ela keessa seenanii dhugaadhuma gaa'elli waan dhaloonni namni akka itti gammaduuf Waaqayyo ilmaan namaa maraaf kennedha. Addaamii gaafa uumamni hundinuu uumamu reef ta'e jedheen gammanne. Kan inni gammadee gaafa fakkaattiin akka isaan namni gaafa uumamu dubartiin gaafa isaaf kennamtu amma reef ta'e gammade. Kanaaf gaa'elli wanta kiyyootti nama galchu yookaan immoo wanta nama amma kana nama goolu yookaan immoo si olii namatti ta'u osoo hin taane waan achi keessatti ulfinni Waaqayyoo abboomee Waaqayyoo itti hojjetamudha. Waan namatti tolu, waan nama gammachiisudha. Ilmaan namaa akkamiifiyyuu inni kun eebbaadha akka ta'edha jechuudha. Kanaaf maal isiniin jechuu barbaade tananii namni tokko gaafa hiriyyummaatti galuu fi gaafa gaa'elatti galu garaagarummaa qaba. Kanaan isiniin jedhee jaallatanii seenuu wayyamoo beekanii jaallatanii seenuu wayya kan jedhuun isin gaafadha. Gaaffiin kun garaagarummaa qaba jechuudha. Dubartiin tokko yookaan dhiirri tokko haadha manaa akkamii fuutaa otuu jettaniini yookaan immoo abbaa manaa akkamii heerumuu barbaadda otuu jettaniini waa'ee qumati waa'ee bifaa dhiisa. Inni kun fedhiin namaa baay'eedha jechuudha. Garuu namni kamiyyuu jireenya isaa keessatti waan gaarii waan barbaaduu fi abbaa manaa obsa qabu, kan hin hinaafne, kan ciqiccikii hin qabne, kan hin aarree jechuu dandeessu dubartiin. Dhiirris immoo akkasuma haadha manaa hin hinaafne, haadha manaa obsa qabdu, haadha manaa ogeettii jedhetu filata jechuudha. Hin hawwas hin barbaadas jechuudha. Garuu waan hunduma dura isheen dhiiras isheen dubartiis inni dhiira abbaa manaa gaarii ta'uudhaaf haati manaas immoo dubartiinis immoo haadha manaa gaarii ta'uudhaaf of qopheessuu danda'uu qabdi. Otoo haati manaa ofii isheeti dubartiin tokko haadha manaa gaarii ta'uudhaaf otoo ofii hin qopheessini abbaa manaa gaarii hawwiti osoo ta'e otuma argatteeyyuu qabuu hin dandeessu. Sababiin isaa ofii isheetiif haadha manaa gaarii waan hin taaneef jechuudha. Akkasuma abbaan manaa tokko haadhuma manaa gaarii argachuuf hawwa. Ofii isaati immoo abbaa manaa gaarii ta'uudhaaf of hin qopheessu yoo ta'e haadha manaa gaarii yoo argateeyyuu haadha manaa san qabachuu hin danda'u jechuudha. Akkuma ofii keenya abbaa manaa gaarii hawwinu dubartoonni akkasuma ofii keenyaafis immoo haadha manaa gaarii ta'uu danda'u qabna. Akkasuma dhiirri tokko haadha manaa gaarii akkuma hawwu ofii isaatiifis immoo abbaa manaa gaarii ta'uudhaaf of qopheessuu danda'u qaba jechuudha. Kana keessatti gaaffiidhaan isin gaafadhe jechuudha. Beekanii seenuu fi beekanii jaallatanii seenuun maalidha? Garaagarummaan isaa namni tokko jaallattee qofaaf yoo gaa'elatti seentee booda wanta hin beekin, wanta hin bariin jireenya nama sanaa, ilaalcha nama sanaa, deddeebii nama sanaa hin beektu yoo ta'e booda eda akkana ta'uusaa hin beekne otoo akkana akka ta'u beekee raadde sila kanan godhu jedhutu maal ta'a dhufa jechuudha. Gaafa jechi kun dhufu gaalli nama sanaa dhaabatee osoo hin taane
jigaa, dadhabaa, booraa, nageenyi, gammachuun jiru sun badaa deema jechuudha. Gaafa maal ta'e gaafa otoo hin beekin jaallattee seentu. Hin beektu garuu jaallatteetta kanaaf seenteetta. Kanaaf maal ta'a innis haa ta'u isheen dhiirris haa ta'u dubartiin otoo hin beekin jaallannee qofaadhaaf gaa'elatti seenna yoo ta'e gaa'elli sun kufuunsaa kufaatessa akka salphaate. Wantoonni hin eeggamne, wantoonni hin beekamne, kan ati hin beekne, kan isheen hin beekne yookaan kan inni hin beekne gaafa gaa'ela keessa seenan gaafa beekamu gaafa mul'atu edaa akkana isheenis innis edaa nama akkanaati ishee edaa nama akkanaati inni edaa waan kanatu jira odoo akkana akka ta'e beekee silaa hin seenu jecha jedhutu dhufa. Kanaafi kun akka hin dhufneefi beekanii jaallatanii seenuun gaariidha. Beektee yoo jaallattee seentee jalqabuma beekteetta sinnaasisu sirrifachiisu sitti hin ulfaatu. Maaliif beekteetu jaallatteetu seente. Amma fakkeenyaaf manni tokko mana goojjoo tokko mana sana beektaa yoo ta'e seentee beekta yoo ta'e gaafa biraa osoo seentee hin sodaattu mana sana keessa. Garuu mana bareeda mana alaan bareedu tokko keessa isaa seentee hin beektu yoo ta'e wanti tokko dushukoo kadhee hin sodaatte hin naate jechuudha. Sababbiin isaa manicha keessa waan jiru waan hin beekneef. Manicha aluma ilaalte jaallatte malee keessa isaa hin beekne. Kanaaf akkasuma gaa'elli jaalala qofaan otoo hin beekamiin otoo hin beekin jaalala qofaan itti seenamu hin diigamu. Keessattuu obboloonni mana ormaa keessa jiru onlaayiniidhaan kan jaalannu jireenya hawaasummaa nama sanaa otoo hin beekin deddeebii nama sanaa otoo hin beekin ilaalchaaf yaada nama sanaa kaayyoo mul'ata nama sanaa kabaja inni maatii isaa biratti qabu hawaasa isaa biratti qabu otoo hin beekin callifnee itti seenna yoo ta'e jaalannee seennee amalli isaa kan nuti hin beekne innis amala ishee kan inni hin beekne jira yoo ta'e booda edaa akkana otoo akkana ta'uusaa beeke koo ittiin seenu jecha jedhuufi egaa akkana ta'e hin barbaadu jecha jedhutu gaa'ela keessatti dhufa. Gaafa kun dhufu gaa'elli sun dhaabatee hin hafu jechuudha. Kanaafi kana booda obboloonni keenya hundumti keenya jechuudha. Kana booda maatii keenyatti deebinee gara maatii keenya wajjin teenya miti gara gaa'elaatti seenuudhaaf hundumti keenya kan of qopheessaa jiru. Akkasuma immoo namni tokko dafee asumaa galiin gaa'ela dhaabadha jechuudhaani jaallatee garuu otoo hin beekin itti seena. Gaa'elli akkanaa hin turu obboloota koo. Beekne yoo itti seenne garuu amma lollis hoo dhufee karaa maatiis haa ta'uu karaa isaas karaa keessaa haa ta'uu garuu wal gorsuudhaan waliif danda'uudhaan bira dabarruu dandeessu jechuudha. Dubartoonni tokko gaa'ela keessa otoo hin seeniin jechuudha waan sirreessuu qaban otuma akka sirreessuun isaanirra jiru otoo beekanuu isaan dhabaa na dhiisee deemaa jechuudha. Dhiira sassachuudhaan ganaa isa mararsiifachuudhaanii otuma sirreessuu otoo qabanuu otoo hin sirreessin gaafan gaa'ela keessa seenee sirreessa jedhaniitu namoonni gaa'ela isaanii galaafatu jiru. Obboleettii koo odootti egetti galte osoo hin taane otoo itti hin galiin gaa'ela keessan sirreessuu qabda. Dhiirri tokko otoo ati hiriyyummaatti otoo jirtu sin kabaju yoo ta'e ulfina sin laatu yoo ta'e yaada kee sammuu kee eegu yoo ta'e nama kana hin gorsitaa ilaalta maal jetta yoo deebi'uu dide dhiisuu qabda malee na dhiisee deeme jettee gaa'ela keessa otoo hin seenii waan sirreessuu qabdu otuma jiru otuma beektu otoo hin sirreessin itti galuu hin qabdu jechuudha. Otoo gaa'ela keessa seeniin waan sirreessuu qabdu sirreessitee seenta malee eegin gaa'ela keessa seenee sirreessitee biran darbiin booda gatii guddaa kaffalta jechuudha. Kanaaf dubartoonni obboloonni koo isinirra beekee miti garuu amma naa galirraa jechuudha. Ganaa otoo hiriyyummaadhaan jirtanuu dhiira ulfina siif hin laanne dhiira iddoo siif hin qabne dhiira yaada kee sammuu kee siif hin eegne tokko ittiin deemin giddu maal ittiin dhiibin gorsi ittiin inni damiti dhiisi biraa deebi. Kanarraa kanaaf waggaa shammaa hiriyyummaadhaan waggaa 10 ta'in egaa namni suni akka ati barbaaddu sana sii ta'uu baate dhiisuu danda'uu qabda malee umurii kana hunda fixe. Obboloota koo gaa'elli nagaa hin qabne keessa seennanii guyyaan tokko waggaa tokko namatti ta'a. Guyyaan sinni halkan sin bari'u. Namni immoo waan tokkotti egaa hin gammanne maal sinii godha maal nuu godha. Kanaaf otoo gaa'ela keessa seeniin waan sirreessuu qabnu sirreessuu qabna. Wanti tokko otoo ittiin gammadiin immoo gaa'ela keessa seenina nama sanatti hin gammanne yoo ta'e takka oduu namicha hin jaalatiin
silaa maalan godha umuriin kiyyas deemeettee waan hin taane kiyya seente. Oduu ganaa namicha hin jaalateen yookaan qabeenya isaa laaltee seenuu dandeessa. Oduu ganaa namicha hin jaalateen morka namaa yookaan dhayxee seenuu dandeessa. Oduu ganaa namicha hin jaalateen jecha namaatiif jettee dhayxee seenuu dandeessa. Kun garuu obboloota koo gaa'ila namaaf hin ta'u, jireenya namaaf hin ta'u. Kanaaf fedhiidhaan gaggeeffamuu caalaa beekuudhaan ogummaadhaan yoo gaa'illi tokko dhaabatee gaa'ila sana wanti fi oduu dhufe bubbeen qilleensi osoo gaa'ila sana irratti ka'e jigsuu hin danda'u. Jigsuu hin danda'u. Sababbiin isaa jalqabuma beekteerti waan ta'eef, beekeera waan ta'eef. Otoo hin beekin jaalattee, otoo hin beekin yoo itti seente akka ati barbaaddu, akka ati yaaddu sana yoo hin taane wantichi jireenyi sun jechuudha jetta kan. Oduu nyaattu huqqattaa jechuudha. Oduu nyaatiin akka nama hin nyaanne taata. Oduma nyaacheertu akka nama hin nyaatini. Kun jireenya si jechisiisa. Kan ofirra darbitee hara gaa'ilatti seenu immoo jetta jechuudha. Ofii keetiirraa kan dogongorte jechuudha. Dogongora mataa keetiin kuni dhufa jechuudha. Kanaaf waan hunduma caalaa jaallatanii seenuu caalaa beekanii seenutu gaariidha. Jaallatanii gaa'ilatti galuu caalaa beekanii gaa'ilatti galuun gaariidha. Kana waan isiniin jedhu yoo beekte jaallatta. Fakkeenyaaf nyaata tokko yommuu nyaannu nyaanni sun akka mi'aawuuf akka mi'oomne hin beekna yoo ta'e yoo mi'aawu isaa beekne jaallannee nyaanna. Amma nyaata yeroo biyya ormaa kana dhufnu jechuudha. Jalqaba akkamitti nyaanna? Xiqqusuma isaa fuunee qammafna miti waan hin beekiniif. Booda gabarreen booda beekneen booda immoo nyaata sana akkuma nyaata biyya keenyatti ofiiknee nyaanna jechuudha. Akkasuma gaa'illis beeknee yoo jaallanne beeknee yoo itti seenne garaa keenya yaada keenya guutuu gaa'ila sana keessa taa'uu dandeenya. Kanarraa kanaaf garuu otoo hin beekin jaallanne yoo ta'e, otoo hin beekin jaallannee itti seenne yoo ta'e booda edaa akkana ani hin beekne be. Argitanii jechumtu kun jecha ulfaataadha. Edaa akkana ani hin beekne ture. Gaafa jennu diigaa jirra jechuudha. Ijaaraa osoo hin taane diigaa jirra. Kanaaf yaa obboloota koo sinirra beekee miti gooftaan koo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Hin ariifatina. Dhadhaan suuta aannan suuta jedhamee raafamee dhadhaa gaarii baha jedha Oromoon iyyuu yoo mammaaku. Waanuma hin ariifatina jechuudha. Amma kan hin turtan miti waggaa tokko taa'uu ji'a 5 ji'a 6 taa'uu dadhabdani obboloonni keessattuu akkuma asii galee gaa'ila dhaabadha. Ganaa otoo isin galin gaa'illi dhumatee maali guyyaan dhumatee maal jedhamee miti. Itti yaaduun nama barbaachisa jechuudha. Sirriitti itti yaaduun nama barbaachisa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Akkuma abbaa manaa gaarii hawwitan akkuma abbaan manaa keessan gaarii akka ta'u akkuma barbaaddanii isinis haadha manaa gaarii ta'uudhaaf of qopheessa. Haati manaa ogeettiin dhugaadhuma mana isheen ijaarti. Kanarraa kan hafe abbaa manaa caalaa shoora guddaa kan taphatu gaa'ila keessatti haadha manaati. Kanaaf gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa. YouTube kiyya Faanusee Zinaaboo kan jedhu Faanuu Zinaaboodha. Subscribe akka gootanii kun immoo faaluu YouTube share comment like akka goota subscribe akka gootanii akka guddifta siniin jenna sin jaallannaa sin kabanya. Waaqayyo isin haa eebbisu. Obsaan aannan goromsaa dhugaa obboloonni gaa'ilannaa banne natti barfate maal kaasitti barfatusi. Kanaaf Waaqayyo yeroo isaatti hundumaa gaarii godhe jedhamee caafameera. Waan hin bilchaanne nyaachuurra obsa dhabdee waan hin bilchaanne afaan kaa'achuurra obsitee waan bilchaate afaan